Adabasi gofta adabasi ke gofta malu ma fi jabate ugani ni jallate sodido fate ranke gofta malu ma fi jabate ugani ni jallate sodido fate warin demne baro tabaye yellow nem gofta ni machu atto tak sobyoni gutani ajelle rakesa bakachu Dolubu Kenya tolafachuti Amadi duwada kalfate Garu ene girdada duwate Adabasi kamadi fingirdada Masi kepsi tuwale gariya Kelan saba kedani egamada Namni kessa jirusi begamada Garu kessa linnega balallu Nedu narsa keti digamada Harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya nagaan gooftaa Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aas sagantaa addaa ta'e qabannee isinii dhiyaanneerra. Sagantaan har'aa keenya keessummaa addaa qabnaa. Keessummaa nama Waaqayyoo ta'anii faarfataa Eliyaas Gabulaati. Egaan dhaggeeffattoota keenya hamma xumura sagantaa keenyaatti yoo nu wajjin turtan waan baay'ee nurraa barattu sagantaa kanarraa. Kanaaf faarfataa Eliyaas Gabulaa baga nagaadhaan gara Labsii Miidiyaa dhuftan. Gooftaan guddaa isin eebbisu, isinillee carraa kana na kennu keessaniif Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Eebbifamaa baay'ee natti toleera. Eebbifamaa guddaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa kallattiidhumaan mee faarfataa Eliyaasiin gaaffiif deebii keenyatti fufna. Faarfataan Eliyaas namoota Waaqayyoo warra bara yeroo dheeraa faarfachuu jalqaban keessaa nama tokko. Keessumatti faarfattoota maqaa gaarii qaban nama Waaqayyooti. Baay'ee kan jaallannu, baay'ee kan kabajnu jechuudha. Kanaaf nama Waaqayyoo kana guyyaa irraa kana dhiyeessinee dhaloonni irraa baratu, dargaggoonni irraa baratu, faarfattoonni booddeedhaan dhufanii irraa baratu sababii jennee fi guyyaa irraa kana nama Waaqayyoo kana isinii qabannee dhiyaanne. Kanaaf faarfataa Eliyaas eessatti dhalattanii yookaan akkaataan guddina keessanii akkamii gooftaa jalqaba gooftaa fudhattan immoo yeroo keessa gooftaa fudhattan? Ani kanan itti dhaladhee gooftaan si haa eebbisu. Kanan itti dhaladhee Oromiyaa keessa godina Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu kan jedhamu ganda Somboo jedhamuttidha kanan dhaladhee. Gooftaa ani ittuman dhaladhee abbaayeen koo abbootii amantii warra gatii baasaa turan keessaa tokkodha. Ani isumaan dhaladhee kiristiyaanummaa kana ijoollummaadhumaa kaasee dhumanii itti dhaladhe yeroo baay'ee itti dhaladhe gaafa jedhamu gooftaa Yesuus Kiristoosiin ijoollee matee dhumanii bare. Yoon akkas jedhee gaariidha. Itti dhalachuun kiristiyaanummaa naman godhu waan ta'eef kiristiyaana naman godhu. Garuu amantaa biraa hin beeku. Gara biraan barreeni isumaan dhaladhee faarfachuudhumaan gooftaadhuma argee dhumanii. Guddadhee ijoollee baadiyyaatti dhalatan keessaa tokko dhahanii. Ijoollee baadiyyaatti dhalatanii dhahanii saawwa tiksuu wantoota akkasii kana yoon qonnaa sirriitti qonnaa qotuudhaa yoon baadhillee saawwa fa'aa tikseeraa, horii tikseeraa baadiyyaa nan beeka. Gara kutaa naannoo kutaa torbaatii kaasee gara magaalaa dhufe malee isa duratti baadiyyaadhuma keessadha kanan ture. Egaa kana fakkaata. Haa ta'u Waaqayyo si haa eebbisu faarfataa Eliyaas. Yeroo baay'ee faarfannaa kee jalqabaas na yaadadha. Baay'ee faarfannaa namatti tottoludha. Keessumaa immoo baay'ee keessa koo kana jedhee faarfannaan baay'ee jaalladhu tokkoon qaba. Si'oolii hiixatee na baasee harki kee
isa jedhu sana baay'ee keessa kootti namoonni ta'a. Egaan faarfannaa kana faarfachuu yookaan tajaajiluu kennaa kanatti akkamittiin itti dhuftan yookaan duriyyuu faarfattoota keessa jirtu moo yookaan mucoolii keessaa faarfachaa turtan immoo kennaa waaqayyooti garuu haa ta'u malee akkamittiin gara faarfannaa kanaatti tajaajila faarfannaa kanaatti dhuftan? Ani dhaladheedhuma faarfannaa man jaalladha. Dhaladheedhuma amma maleedhuma jaalladha. Egaa kennaadhumadha. Maatii koo keessa namni faarfatu hin jiru. Nuun baay'inni keenya gara ani mawucaa gara dhumaati. Sagali baay'inni keenya salgan isaanii keessaayyuu namni faarfatu hin jiru. Akka carraa ta'ee namoonni moodeel godhadhee yookaan immoo namni fakkeenya godhadhee duukaa hordofullee hin jiru. Maatii keessa duwwaa miti naannoodhumaan hin jiraadhu. Faarfattuunis hin jiran. Sirbituu dhumtuu hin jirtu naannoo nanitti dhaladhe. Garuu faarfannaa amma malee hin jaalladha. Amma malee kennaadhuma waan ta'eef malee waan waa wayi karaa marraatti maqee wayii tokko miti. Suman dhaladhee faarfannaa baay'een jaalladha. Abbayeen koo abbootii amantiiti siin jedheera maatiin koo. Warri miishinii kuni faarfannaa kaaseetiidhaanidha. Teeppiin tokko jirti kan daammi cabtu akkasitti kan dhagaa malee hojjettu wayii tokko beekta ta'e hin beeku. Warra adii kanatu warra faranjoota jaalsi kan jedhamu tokko jira namni Ameerikaa tokko. Abbayee koo baay'ee jaallata. Isatu kennee fi kaasetii kana wajjin kennaa fi isan dhaggeeffadha. Galgala dhagaa baadiyyaadhaa fi guyyaa walitti qabamuun dandeessu hundumtuu bibittinnaa'ee oola. Galgala daamii camti waan ittiin walitti hangafa koo tokko jirti isheetu daamicha. Yoo ati naannessuu dhaabdee hin dhaabbatti teeppiin sun na yaadadha. Isumaan qabadhee tan ganama isaa immoo gara saba tiksuutti sammuudhuma kootti waraabbadhee tan sokka faarfannaa sana waan na ajaa'iba akkamitti akkanii amma kan akkasiin qabatu sammuu koo waan barreessuu barreeffaa ta'u hin beeku. Hunda isaan qabadhee deemaa faarfataan oola lagatti. Yeroo sana egaa ijoollee kwaayiriin ijoollee waan jedhamu waan akkasii kanallee galuullee hin geenye yeroo sana. Achittanii jalqabe miti siin jechuuf kan jedha. Isa booda umrii koo warra na caalan ifaa wajjiniin ani galee nan yaadadha. Deddeemneetu iddoo sadii ganda sadii irratti tajaajila ijoollee xixiqqoo taane ani umuriin koo xiqqoodha waan ta'eef beella fa'aa waan hin dandeenye fi yeroo lama fa'aa utuun faarfadhu kufeera. Na yaadadha ijoollee ta'e. Jaalala faarfannaa irraa kan ka'e yeroon kwaayirii keessaati beela'ee kufellee galee maatii kootti nama ajaa'ibu na ittisu boora akkan hin deemne na ittisu jedhee jaalala faarfannaa irraa kan ka'e jechuudha. Ammumallee ani hangafa taa'ee yaada naannoon ani keessumaa aanolee afurtuu jira aanolee arfan sana keessa hangafa dha'ee yaada'anii ergasii booddeedha ijoolleen kan isaan ka'u jalqabanii malee namumti ani hordofullee hin jiru ture. Waa'ee ijoolleetti kan inni galee erganii naannoo kutaa lama waan akkasii hin baradha natti fakkaata. Malee isa duradha kan inni faarfataa ture sun jechuuf kan jedhe faarfannaa kan inni jaalladhu. Baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan faarfannaa akkaataatti jalqabdanis nutti himtaniitu har'a sadarkaa kanatti jechuudha. Yeroo baay'ees gaafatamtaniitu ta'uu danda'a. Faarfannaan isiniif siif maalidha Eliyaas? Sirriidha gaaffii bareedaaf ulfaataadha. Gaaffii gaafatamus qabudha. Gaaffii bareedaadha fi ulfaataadha fi wantichi. Anaa fi faarfannaani tokko faarfannaan anaa fi afaanidha. Language jedhanii jechuudha. Namoota wajjin namootatti kanan ittiin dubbadhu faarfannaan anaaf akkasidha. Namootatti kanan dubbadhu waaqayyo wajjin kanan ittiin haasa'u namoota wajjinis kanan ittiin haasa'u gorsas haa ta'u
jajjabina isa ta'u waan ani ittiin saba waaqayyootti ittiin dubbadhu waaqayyo wajjin illee kan ani ittiin haasa'u gammachuu koo gadda koo gooftaattis ta'e gooftaatti kan ibsadhu faarfannaan anaa fi afaan kooti jireenya kooti ani faarfadhe malee amma namoonni tokko yoo barbaadan jiraachuu danda'u akkasumatti ani faarfannaa malee waan hin jiraadhu oksijiinii daataa jedhee yaada nanaa fi baay'een jaalladha dhugaadha. Waa argadhee miti waa dhabees miti kan faarfatu bakka jiraadheen naan lubbuun koo fi hafuurri koo foon koo wal keessa jiraannaan mana faarfannaa callisee dhiisuu natti fakkaatu faarfannaan naafi baay'eedhuma jireenya kooti walumaa gala jireenya kooti afaan kooti namootaaf illee kanan ittiin ergaa koo qoodu karaan tokko karaa faarfannaati. Baay'ee hiikamu jireenyi koo gaafa ani faarfannaa faarfattu waaqayyoon gaafa waaqeffatu yeroo tokko namoonni waltajjii irratti duwwaan ta'e manuma kootti waaqeffachuun baay'een jaalladha. Kanaaf deelii malaa laayifiin koo faarfannaa wajjin walitti hidhataadha. Kanaaf baay'ee jechaan itti siifesu tunatti hanqata. Baay'een jaalladha faarfachuu. Waaqayyo si haa eebbisu baay'ee namatti tola. Har'a yeroo har'aa kana keessaa keessumatti dur faarfattoonni waldaa qabu baay'inaanii waldaa isaanii siin beeksisu. Amma gara gaaffii cimaatti dhufaa irra waldaa isaanii siin beeksisu isarraan kan ka'e immoo waldaanis to'annaa isaaniif laatti faarfattoota duwwaa miti tajaajiltootas. Rakkinni amma argamaa jiru keessumaa rakkina qulqullummaati. Rakkina qulqullummaatu argama. Faarfattoota duwwaa miti karaa warra raajiis jedhamanii warra abbootii wangeelaas jedhamanii tooruma mana waaqayyoo iddoo aarsaarra kan dhaabatan irratti rakkinni kun argamaa jira. Kanaaf qulqullummaa fi faarfannaan yoo gargar ba'an hammam milkaa'ummaa kennuu danda'u? Gooftaan baay'ee si eebbisu. Kana eenyuu deebisuu danda'a yaada. Amma qulqullummaan waa'ee qulqullummaa jedhamu kana amma yeroo ammaa kana akkuma jette nu biratti baay'ee gadi bu'eera. Tajaajiltoota biratti amma yeroo ammaa kana waa'ee qulqullummaa kaasuun ani beekaanan waldaa dhumtiyyuu waldaamti kiristiyaanaa yeroo ammaa kana waldaa kiristiyaanaa gaafa jennu walitti qabamu saba amma jiru dhaloota amma jirudha waan ta'eef dhalooti amma jiru isa kana yeroo inni itti dhaga'uu hin barbaannedha yeroo ammaa kuni. Namoonni waan qulqullummaa kana haasaan yeroo baay'ee badaa hin jaallataman yeroo ammaa kana hin jaallataman idduuyyuu yeroo isaan itti ari'atamanidha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo isaan itti ari'atamanidha yeroo ammaa kuni. Qulqullummaa gaafa dubbattan gaafa dubbattuu gaafa lallabduu gaafa faarfattuu yeroo har'aa tokko gowwaadhaati akka gowwaatti lakkaa'amta akka nama jireenyi hin galleefi yookaan immoo nama ammayyaa ta'uu dhiifte doofaa wayii tokko fakkaata yeroo har'aa kana akkasittidha kan inni lakkaa'amu baay'eensa. Kana duwwaayyuu miti uummata gidduudhaayyuu tajaajiltoota gidduudhaati yeroo itti qoodamtee qobaatti haftudha yeroo har'aa. Jarri baay'inarraa kan ka'anii akka giruuppii qabu. Even maalidhaa amma doorsisuutti warra waa'ee qulqullummaa isaan amma doorsisuutti ga'ama jechuun akka gaangisa isin jettanii gara biyya keessaniiti namoota warra tajaajiltoota maqaa isaanii waamuun na rakkisa. Gaangistoroota waldaa kiristaanaa jedhee waamu laata warra akkasiiti isaan amma
baay'ee humna qabu, horii qabu, bakkeen isaanii roolaa uffatanii yeeyyota isa wangeelli keenya jedhu sana bakka maa inni hin argita, isa argitaan har'a waldaa kiristiyaanaa keessatti. Waldaa kiristiyaanaa keessaallee qooddatanii qobaatti qabu, paaworii qabu. Hati humnaanis maaliin qabeenyaanis sibira darbuu jarri amma kanattidha waldaan kiristiyaanaa. Walitti tajaajiltoota akkasiitu jiru qulqullummaa kan jibban. Qulqullummaa jechuun walumaa gala wangeela ala jiraachuu jechuudha. Wanta biraa tokko hin qabu, wayaa adii fi wayaa gurraacha uffachuu miti. Dhaggeeffattoonni keenyas akka isaan hubatanii fi namoonni Itoophiyaa jiraachuu danda'u waan ta'eef sagantaa kana kan hordofanii qulqullummaa gaafa jennu qulqullummaan wayaa ofii wayaa keenya kan isa kana miiccachuu utuu hin taane wangeela ala jiraachuu jechuudha. Wangeela ala jiraachuun qulqullummaa ala jiraachuu jechuudha. Namni tokko qulqullummaa isaa eeggatee jira jechuun wangeelaa wajjin waan wangeelli jedhu nama jedhu waan wangeelli tole kan jedhu akka wangeela Kiristoositti nama jiraatu jechuudha. Uumamaa kaasee amma mul'ataatti kan jiru wangeelli keenya kun kana ala yoo jiraanne inni xuraa'ummaadha. Wangeelli kun kan inni jibbuun jibbinu taanee jennaan, kan inni jaallatu hin jaallannu taanee jennaan, nutti hadhaataayee jennaan nuun xuraa'ummaa keessa jiraachuu jechuudha walumaa gala. Jireenya keenya yeroo hundumaa of ilaaleen keenya obboleessa keenya miti obboleettii keenya miti wangeela. Har'a gowwummaa guddaa tokko jiru namoonni namoota hojii wal madaala abalurra nan wayyaa abalurra jira miti ani yoo mati hojjedhu yamma abaluu cubbuun hojjenne isarra dhaabbatanii of jajjabeessuu barbaadu miti nuun kan nuun ittiin of ilaallu wangeela keenya. Wangeela Kiristoos kana ala namoota jiraatan jechuudha namoonni kun. Hin ejjiin jedha wangeelli, hinatiin jedha wangeelli. Waliin dha'u waliin hin dha'inedha. Mattaa kennu mattaa fudhatu hin godhin jedha wangeelli isa kana. Warroota akka akkana fakkaatan obboleessa keetiin hinaafiin jedha obboleessa isaaniitti hinaafuu miti amma ajjeesuutti ga'u jarri kun. Kanaafi warri akkasii kunarra guutanii jiru. Naaf gara faarfattoota keenyaatti gaafa deebi'u faarfattoonni keenya keessumaa amma dhalooti amma jiran kun na of kalchaati itti naafuudhaaf miti inaaffaa isaanitti naafi isaaniif darbee isaaniif ta'ee jennaan itti naafaa jiratu hin ta'in isaaniif gaddaan haasaa gaafa haasaa kana haasa'u beekamtiin fiixaan ba'umsa miti. Beekamtii argachuun fiixaan ba'umsa miti. Warri baay'ee jaallatamtanii Maatewos boqonnaa 5 irratti warri baay'ee jaallatamtanii baay'ee hordoftoota qabdanii har'a warri baay'ee jaallatamtan warri har'a baay'ee jajamtan isiniif wayyoodha gooftaan Yesuus Kiristoos raajota sobduu dura akka kanaa jaallatamu jajamu turanii beekamtii qabaachuuf jaallatamuun fiixaan ba'umsa miti. Tariitii namoonni isaan leellisuu danda'u baay'ee beekamtii qabaatanii abaluu koo nama waaqayyoo koo minaamin jedhamanii piroobeetii minam maqaa meeqa ofirra kaa'anii beekamtii adda addaa qabaatanii miidiyaa ofii isaanii qabaachuu danda'u. Inni kun fiixaan ba'umsa miti. Fiixaan ba'umsi akkuma nuu jenne qulqullummaa sanadha. Qulqullummaanii fi tajaajilli walii wajjin waliin qabatan ta'anii jennaan. Waliin qabatan ta'anii jennaani iddoo tokko gaaniitu dhaabbatu. Dhugaan siin jedha ittiin fufadhu. Yeroo tokko Waaqayyo calluma jedha. Waaqayyo gaafa inni calluma jedhu utuu isaan ejjanii gooftaan gaafa inni wajjin hojjetu utuu isaa waliin dhaanii gooftaan gaafa inni isaaniin hojjetu hin gowwoomu namoonni yeroo baay'ee. Waaqayyo wanta sana wajjin walii galetu hin ta'in yeroo kennaafii jiran yeroo qalbii diddiirannaa hin deebi'aa laata hin deebitii laata jedhe yeroo inni qalbii diddiirannaa sa'aatii kennaafii jira. Namni boquu jabaatu hin cabaayedha. Sagaleen Waaqayyoo gaaf tokko Waaqayyoon cabsan. Hin cabsa jara kana hin cabu walii wajjin waa'ee tajaajilaa achitti haadhiifnu jireenyi hundi isaanii iddoo ta'etti hin cabu. Inni guddaan mootummaa Waaqayyoo keessaati dhabamuudha. Mootummaa Waaqayyootti hin galan. Utuma tajaajilanii mootummaa Waaqayyootti hin galin jira. Paasteroonni gurguddoon
isin nuunarraa uummanni keenya leellisu raajota gurguddoo har'a nuun leellifnu kana dhannee mootummaa Waaqayyoo keessaa dhabuu dandeenya. Yoo Waaqayyo isaan gargaaruudhaa baate, yoo deebi'uudhaa baate. Namni cubbuu hojjetu tokko bakka amaanni walumaa gala namni qulqullummaadhaan hin jirre tokko tajaajilli isaa nuun fayyadu. Innillee inni guddaan immoo inni mootummaa Waaqaatti hin galu wanti nama gaddisiisu. Egaa namoota baay'eetti gufuu ta'aniiru inni waan meeqatu jira har'a. An sakamsiif asee sakam akkan dhiisu hin beeku garuu qulqullummaaniif tajaajilli walii wajjin hin deeman taanaan gatii tokko hin qabu. Gatii tokko hin qabu. Har'a isa kan argaa irra parsantiin guddaan 90 olidhe yoon inni riisarchii isaa hojjechuudhaa baadhe 90 ol tajaajiltoonni guyyaa irraa jiran 90 oli qulqullummaa wajjin waliin beekan. Wangeelaa wajjin waliin beekan. Inni kun immoo inni kun ani hin beeku ani sammuu egaa dabarsee isaan kenneera Waaqayyo dabarsee isaan kenneera. Qaanii isaanii ulfina isaanii godhee dabarsee isaan kenneera natti fakkaata. Egaa fayyadu jechatu naan qata. Takka nanaaraa takka immoo hin beekan yoo jedhan namni beeku cubbuun hojjetu namni beeku du'atti hin deemu sammuu isaa joonjeeti keessaa fuudheeti malee har'a baay'ee si gaddisiisa. Tajaajiltoonni hundumtuu akkuma itti faarfattoota duwwaa miti. Tajaajiltoonni baay'een isaanii qulqullummaa wajjin walii hin beekani, wangeelaa wajjin waliin beekani, hin lallabu wangeela sanatti garuu jiraatan baay'een isaanii. Wangeelli keenya immoo akka jedhu namni dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'ee akka sanatti jiraatu jedha. Dhaga'ee akka sanatti jiraatu. Ishee sana dhaga'uu miti beekumsa bakka na caalaa amma baay'ee haasawa amma waa'ee kanaaf haasa'itu ittiin jette jireenya sana tuun qabaatiin akkamitti toora naqanii akka isaan siif haasa'anii atuu beekta gaayoo baay'ee isaanii haasofsiifteetti ta'uu danda'a. Baay'ee haasa'u na caalaa. Isa kana miti. Qulqullummaan akka taasaan beekuu miti. Wangeela sana beekanii lallabuu miti. Itti jiraachuudhaan nan gafa. Ittiin jiraatan baay'een isaanii. Baay'ee lallabuu, baay'ee barsiisuu, ol kaasanii gad si teessisu gaafa achiitii dubbatan garuu wangeela sana wajjin hin jiran. Inni kun kufaatii guddaadha. Inni kun tokko jireenya namaan gidduu. Wangeelli inni guddaan wangeelli inni guddaan jireenya keenya kana jireenya keessan kana ilaalaniidha. Gooftaan Yesuus Kiristoos soogidda ta'a. Ifa ta'an inni jedhu lallaba keenya miti. Faarfachuu keenya miti. Jireenyuma keenya kana ilaalanii namoonni jireenyuma keenya kana ilaalanii jireenya koof jireenya kee kana ilaalanii namoonni gooftaa fudhachuutu irra jira. Ani of jajuuf miti. Erguman naannoo Burraayyuu kana dhufe jireenyuma koof jireenya haadha manaa kooti. Walumaa wajjin isuma nu baanee gallu ilaalanii namoonni akka keessan ta'uu barbaanna jedhanii waldaa kiristaanaa deemaa jiran lakkoofsaanii nama tokko miti nama lama miti lakkoofsaanii baay'ee kan ta'an gara gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo isaan dhufan argaan jira. Waldaan keessa jiru dhugaa baatu. Jireenya keenya kana ilaalanii namoonni utuu nuun Yesuus Kiristoos gooftaadha hin jedhin. Akkas jennee utuu nuun lallabin gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuutu irra jira namoonni. Jireenya keenya ilaalanii deemsa keenya ilaalanii qulqulluma gaarummaa nuun agarsiifnu ilaalanii. Inni kun har'a waldaa kiristaanaa keessaa badeera. Gooftaa sodaachuun badeera. Ilaa gooftaan kunatti gadda yoon kana godhe gooftaan kunatti gadda hin jiru wanta akkasii. Hin jiru. Inni kuni amma hin jiraannetti immoo maal tajaajila? Eenyuun tajaajila? Gooftaa tajaajilu sana gaddisiifne eenyuun tajaajila? Obboleessa kun eenyuun tajaajila? Isa dha'oo tajaajilli koo isa dha mitiire fedha isaati kan nuun tajaajilu baay'ee. Nama gooftaa waan inni barbaadu tajaajilaaf erga tajaajilaaf hin jenne gooftaan maal barbaada? Maal sirraa barbaada gooftaan irraa maal barbaada? Haasaa editaa waan ta'eefan baay'ee dheeressee maasaa ta'uu naaf isaa keessaa tajaajila jechuun ikkoo nuun kan Kiristoos barbaadu sana hojjechuu jechuudha miti. Waan inni barbaadu. Inni amma namni tokko ati yoo naqa caratte kaampaanii tokko qabdan siin jedhe yoo naqa caratte waan ati barbaaddu sana siif hojjetta malee waan ofii koo barbaadu hojjedheennaani bira na tursiisuu hin dandeessu. Yesuus Kiristoos maali kan inni barbaadu? Waaqayyo kun maali kan inni barbaadu? San inni barbaadu sana kan nu tajaajilu. Kanaaf fedhi keenya waaqa irratti ta'e lafa irratti ta'u jedhaa kadhadhaan ni jiru. Fedha waaqayyooti kan nu tajaajilu. Fedhi waaqayyoo immoo maali? Fedhi waaqayyoo akka wangeela kanaatti akka nu jiraannu
akka wangeela kanaatti akka nu jiraannu wangeela Kiristoos kana akka sanatti jiraanne akka sanatti Kiristoos kana ibsine waan inni barbaadu goone waan inni barbaadu Yesuus baroota keessatti Waaqayyo baroota keessatti cubbuu wajjiniin takkaa waliin galu yoomiyyuu waliin galu barooti kam yoo dhufanii geddaraman teekinooloojiin yoo geddarame wangeelli kun hin geddaramu. Wangeela kana geddaruu hin dandeenye geddaruu barbaadu lama namoonni baay'ee cubbuurraa deebi'uurraa cubbuu sana kan deggaru caqasa barbaadudha. Caqasa cubbuu isaanii deggaruu barbaadatu. Teolojiyaanii faatu jiru warra teolojii faadhaan warra baay'ee baratanii jechuudha. Wangeela kana noo Ibraayisxiirraa akkas maalirraa akkas jedhaniitu cubbuu kana qulqulluu gochuu barbaadu. Karaa sadhiphaarra deemaan nun jedheen Yesuus Kiristoos karaa sadhiphaa jechuun wangeela Kiristoos kana ala gaafa baanu karaa saballaa jechuudha. Wangeela Kiristoos kana gidduu dhiphoodha mootummaa Waaqaatti galuudha. Ishee saballaa sana dhiphisuu barbaadu, sadhiphaa kana bal'isuu barbaadu jira miti egaa baranneerra jedhanii jechuudha. Warri baratanii jechuudha. Inni kun yoomiyyuu hin ta'u. Wangeela sana caqasa garasii gara naa barbaadan malee wangeelli kun takkaadhuma cubbuu wajjiniin waliin galu yoomiyyuu qulqulluudha Waaqayyo akkan qulqulloota waan akkan qulqulluu ta'e Waaqayyo qulqulluu akkan isinillee qulqulloota ta'a jedha Phexros erga qulqullummaa kaaftee boqonnaa tokkorra gaafa dhattee dubbiftu isa kana hin argatta qulqullummaa hin gowwoominaa immoo dhantanaa irratti immoo Efesoon irratti immoo hin gowwoominaa bakka warri kana godhani karaa kanarra warri deeman isaan mootummaa Waaqaatti hin galanii hin gowwoominaa cubbuu nama isinii deggaru nama isinii ho'isuu isaaniin hin hordofin hin gowwoominaa yoomiyyuu wangeelli hin geddaramu bakka hin geddaramu yoomiyyuu yoo umuriin keenya dheeratte ganaa Yesuus Kiristoos utuu hin dhufin gana jaarraan 1,000 yoo itti fufe haalonni adda addaa geggeeddaramuu danda'u garuu wangeelli kun geeddaramu. Inni abbaan koo waaqessaa ture, inni narra waaqessu, inni bor mucaan koo waaqessu, inni mucaa kootii waaqessu wangeeluma kan inni kun haaraadha bara baraa hin geeddaramu. Qulqullummaadhaa ala Waaqayyoon gammachiisuu dandeenyu tajaajiluu dhiibna bidda waaqarraa yoo hubni garana Waaqayyoon ittiin gammadu. Kanaaf qulqullummaanii fi tajaajilli garaagara ba'aniiru akkuma jettee obboleessa kun isaan kun walitti dhufuutu irra jira. Caalaa warri barattan umurii warri na caaltanii wangeela kana ala yoo baatan anamma haasaanan haasa'u kana bareechis haasa'uu dhiisuu danda'a bareechinis haasa'e ta'uu danda'a garuu dhugaan jirtu waa tokkodha. Umuriis na caaluu dandeessu. Warrumtu umurii na caalanii harkana qabanii warrumtu harkana qabaniidhuma amma ta'u nakaasan karaa natti agarsiisan yeroo isaan itti natti baacafa mucaan sammuu keessaa badee yeroo isaan itti jedhanii dhagayeera dhugaa. Mucaan kun maalumatu gowwaa godhe baran fakkaatu wayi. Nu baran fakkaachuun nurra hin jiru Kiristoosiin fakkaanna malee. Bara fakkaachuun gowwummaadha malee haxxummaa miti. Go'ela mana isaa dhagaa irratti iddoo silaa sana namni dubbii Waaqayyoo dhaga'ee itti jira akka sanatti jiraate ogeessa jedhaan ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaareedha. Ogeessa isheetu sana jala barata. Warra akka gowwummaatti qulqullummaa lakkooftanii isin gowwaan. Ilaa kanumatti naaf hin taane. Kanatti dhugaan siin jedha. Uummanni kun kan inni baruu qabu qulqullummaadhaan jiraachuun gowwummaatu hin ta'in ogeessa ogummaadha. Kiristoos mana isaatti laxafateera maaliif akka inni hin galleef hin beeku malee ani obboleessa koo Waaqayyoon jalqabee ogummaa Waaqayyoon sodaachuu wangeelaa wajjin jiraachuu mana isaa keessaa qaba garuu dubbifadhaa irra deebi'aa itti naami dhugaan siin jedha. Qulqullummaadhaa ala ati duufaadha. Amma barbaadde yoo baratte ani beekaan pilaanetii biraarra yoo dhattee qubatte ati ogeessa kanatti taatu qulqullummaadhaan yoo jiraatte wangeela Kiristoos yoo jiraatte duwwaadha. Isaan garuu amma yeroo ammaa kana nama dubbiin hin gallee fi akka asitti araadaa miti maanni baaraaf nama waan jedhamu tokko jira. Akkas nu hin jedhu. Ani garuu jala mureenitti himaa namni wangeelaaf Kiristoos namni hin sodaanne inni gowwaadha. Inni wangeela Kiristoos wajjin kan hin jiraanne inni gowwaadha.
kana jala murteetti naan ta'u kuttee baay'ee dheeraa dhagaa waan naasee baay'ee dhiifama. Kana fakkaata. Kanaaf tajaajillii fi qulqullummaan walitti hidhatan taanaan of gowwoomsuudhaan. Of gowwoomsu dhugaan siin jedha of gowwoomsu. Tajaajiluu dhiisanii utuu waldaa kiristaanaa yoo naqan ta'e isaanii wajjin. Kanaan sii xumura gaaffii keessa kana tooftaan baay'ee si ajaa'ibsiisa. Baay'ee ulfaadhaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqaba kaafnee nama Waaqayyoo kanarra waan baay'ee barattu. Kanaatiif amma xumuraatti nu hordofan wajjin ta'a. Dhugaadhaa faarfataa Eliyaas rakkoon kun waldaa kiristaanaa jeeqaa jira har'aa keessumatti iyyuu amantootas baay'ee dhiphisaa jira. Maaliifi wanti isaa gara kallattii gadhiisaa jira waan ta'eef namoota jireenya isaanii eeggatan, namoota tajaajila isaanii eeggatan, namoota maqaa isaanii eeggatan, namoota akka dubbiin Waaqayyoo jedhutti deeman kanaafi yeroo baay'ee tajaajilallee akka isaan tajaajila deemaniin tajaajilleef karaan itti cufuu jalqabaniif keessumaa adduma baasennaan jedhee karaa itti cufuullee jalqabaniif. Kana duwwaa immoo miti amantoota sammuu isaanii burjaajessaniiru. Amma faarfataanis raajii jalqabeera dhiifama gaa faarfataanis raajii jalqabeera. Kanaani amantoota illee dhaqee mataa isaa burjaajessuu jalqabeera. Jaarsolii keessaa nama qabu. Kanaafi nama akkasii illee hin waaminaa jedhanii sammuu jaarsolii. Waaqayyotu naan jedhe namoonni jedhan yoo jiru. Jireenya sana keessa yemmuu isiniin jedhu tajaajila keessan ture tarii waldaa Makkaana Yesuus Nifaasilkii keessan ture hojjetaa wangeelaa achiin ture. Namoonni kana godhan jiru. Jaarsolii keessaas nama qabu. Amantoota keessaas nama qabu. Abbaa qabeenyaa immoo qulfii isaanii godhataniiru. Kanaatiif yeroo baay'ee egaa qulqullummaan kun karaa kan biraas jira. Horii nama gaafachuun jira. Utuu konfireensiitti ittiin bahin birrii qarshii hammamii kaffaltu jechuun jira. Waan isaa kennaa gurguruudha moo wanti kun inuma dhalootuma rakkise dhalootuma nuuf hin galle dhuguma innaan isiniin jedhe namoonni ani gurra kootiin kanan dhaga'e qaba. Tajaajila karaa hamboorra deemnee yeroo tokko namni kuni yoo birrii Itoophiyaatti birrii 8,000 kaffaltan malee hin dhufu jettee nun immoo hin qabnu waldaan keenya waldaa gadi buutuudha. Nu kan kaffallu yoo hin qabnu achumatti yoo bilbilanii achumatti yoo nu waaftan wayya yoo birrii isinis akkas nu gaafattu lakkisaan akkas miti hankoonan dhufee tajaajilaan jedhan yeroo sana jechuudha. Wanta akkasiillee jira nama Waaqayyo tokko karaa tajaajiltoota warra qulqullummaa qabanitti cufu, warra akka sagalee Waaqayyootti jiraatanitti cufu. Kan biraan immoo namoota qaqqabachuu amantoota keessaas ta'e jaarsolii keessaas namoota qaqqabu. Akka dubbii Waaqayyootti jaarsoliis amantootas maal ittiin jettee gorsita nama Waaqayyoo? Wantoota kanarratti dhimma kanarratti baay'ee dubbataan ture televizyiinii immoo gaafa turu sagantaa dhimma irratti sodaa tokko malee dubbataan ture dhimma kana. Yeroo sanallee namoota baay'ee hin gallee booddee keessadha kan inni isaanii galaa dhufe namoonni amma reefuudha kan isaan amma ta'ellee dammaquu kan isaan jalqabanii. Har'allee wanti kun itti fufeedhuma jira akkuma ati jette. Satii jette kana ol isa gararraa har'a ati amma biyya hambaa keessa jirta. Itti caaleeran inni taasiftu kun isheen maayineriidha badaadhuma. Amma kanatti akka adda gurguraatti lakkaa'amtu amma wanta taasifte kun kanaa oltu jira. Kanaa oltu jira hamma kanaa oltu raawwataa jira. Horiin jalqabuma duraa namoonni kuni tajaajiltoota ofiin jedhaniin jedha malee tajaajiltoota jalqabuma duraa tajaajiltoota Kiristoos isaan jechuun baay'ee na rakkisa. Naan baay'ee na rakkisa. Dhuguma akka ta'etti baay'ee hordoftoota hedduu qabu. Namoota hin qaqqabatu warra sooreyyii kana galee dhaqaniitu
itti raajuu maal jedhuu namoota hin qaqqabatu waldaa kiristaanaa keessa warra qabeenya qaban kana hin qabatu. Jaarsolii waldaa immoo kurnoo barbaadu galaasii galee rakkinni isaa kurnoo gaarii kurnoo furdaa kanatti kennitee jennaani ani mana waaqayyoof haa ta'u fi mana isaaniitiif haa ta'u maaliif akka isaan barbaadan hin beeku. Isaanis horii biraan darban baay'een isaanii. Egaa jajjabinumaan anaa isaanii waan akkasii sodaa isaas hin qabu. Kanaan dura isaan ture waan ta'eef badaa waanuma namoota iyyuu hin dinqadhee yaadu waggaa 3 naasee waan ta'eef. Kanaaf maalidhaa? Akkasii walitti hidhamaadha. Wantichi walitti hidhamaadha. Cheeniin isaa baay'ee ulfaataadha. Even xinnoo gara warra afaan Amaariffaa kan ammoo yoo dhattee even namayyuu amma ajjeesuutti gahu isaan namoonni fa'aa achitti fa'aa kan du'an jiru. Namoonni baay'ee amma malee mana isaanii kan dhaban jiru hin argita dheeyyaadha. Baay'ee isaan ilaalta dheeyyaadha. Akka seeraan qabamaniitu isaan hidhamanii hin argitu. Horiidhaan deemu. Horiidhaan waan hundumaa cufu, mattaadhaan cufu, waan hundumaa illee godhanii cufu namni isaanitti dubbatu hin jiru. Namni isaanitti dubbatu hin jiru. Amma kana sitti himuu hin danda'u. Yakki hojjetamu biyya lafaa keessatti kan hin hojjetamne hojjetamaadha. Yakki karaa waldaa jechuun maqaa Kiristoos kana qabatanii waldaadhaan jedhu. Keessumaa warra dhuunfaadhaan akka suuqii waldaa banan waldaadhaan jedhu isaanii. Sababni jedhu isa balballisee haasa'uu hin danda'u. Efesoon boqonnaa 4 argachuu dandeessu. Ayyaana tokkoon waldaan waldaa taateen beektu yoo xinnaate ayyaanni 5 walqixa function gochuu qabu. Efesoon boqonnaa 11 isaan kun walii wajjin function yoo hin godhan ta'e waldaan sun waldaan jedhama. Raajiin tokko addana kanaatti dhaqee dunkaana dhaabbatee jennaan mana habaluu enna malee waldaa kiristaanaa jechuu hin dandeenyu waan ta'eef qobaatti banataniitu saba kana saamuga saba kana saamuu saba kana qabataniiru saba kana immoo waldaa kiristaanaa warra jalqaba dura turan warra akka makaana Yesuus mulu wangeelii qaaliyooti warra turantu wangeela dhiise jalqaba dura wangeela Kiristoos kana dhiisaniitu wal loluu wal nyaachuuttidha kan isaan deebi'an waldaa kiristaanaa keessa sagalee waaqayyoo barsiisuu dhiisuurraa kan ka'e sabi kun sagalee waaqayyoo waan hin beekneef abbaa mahargetu ol galagalchee gadi oofaa oolaan wangeela Kiristoos kanatu beeku ta'e jara kana hin hordofan turan. Waggaa 13 kana kufaatiin waldaa kiristaanaa biyya Itoophiyaa keessaa kan inni jalqabe. Namni sagalee waaqayyoo barachuun afeetu caqasa tokkittiidhaan hawaara kaasu konfiraansiin baay'achuutu ka'e. Waan nama oo'iftuu barbaadaniitu konfiraansii matu baay'ate ammuma malee. Wangeela hin barsiisan. Sabichi wangeela wallaalee dhugaaf soba garaagaraa baafteen beektu taatennaan soba sin beektu dhugaas hin beektu baay'ee. Wanti kun dhugaadha kana tettu wanti kun sobadha kana tettu yoo dhugaa beekte dhugaa wangeelaa kana hin beekan baay'een isaanii. Sabi kun dhugaa wangeelaa kana hin beeku. Saba kana jarri kun soogidda xiqqoosee jala qabanii waa wayi inni oofti. Wanti sobaa kun immoo waan barumsi sobaa kun raajiin sobaa kun immoo mi'oofti waan nama ajaa'ibu keessaa namatti mi'oofti waan ishee arraabsisu suuta jedhaniitu waan gaggaarii kana sobi isaanii saayikoodhaan hafuurumayyuu natti fakkaata yeroo baay'ee saayikoo sabi kun amma yeroo ammaa kana maal kan rakkatee jiru inni daabboo rakkatee irratti mee daabboo shaniin har'a argadha jedhimeedha isaa booddee lafa dhiitaa ooltaa akka saayikooma saba kanaa intinaa ta'aniitu mee oofimee jedhu konkolaataatu mi'aadha yoo ta'e yeroo ammaa kana barbaachisummaa waa wayii tokko ilaa ati biyya bakkee deemtanaan jedhamu bakka waan sana barbaadan namni keenya ishee kana jala qaqqabaniitu saba kana funaananii fixan egaa amma isaantu gooftaadha. Sabichi garuu hatamaa maolee magaalaa dhukkubisaa achuma jira rakkinni isaa achuma jira ittuma kasaaraa keessa galaa oola. Ishee miliyeena argattaati mee birri 100 harka keessa jiru fideedha ishee miliyeena ittiin jiru dhibbittiin isin jirtu isheetti dura qabu isin dhaba akkasiin inni kaan of ajjeesaa inni kaan bishaan obbuusaa inni kaan of gaagura obboleessa kun akkasitti jirra amma akkasitti jirra tajaajilatti cufuu isaa jedhummoo tajaajilatti cufuu duwwaa miti amma tajaajilatti cufuu duwwaatu hin ta'ini doorsisa guddaa hirreebsisu fayyuudha keessa baasanii namatti bitanii warra Kiristoosii fi
Akka wangeela Kiristoos kanatti jiraadha. Wanti kun soba, wanti abaluu jedhu kun wangeela wajjin waliin argattee gaafatti dubbattu jalqaba duraa si doorsisu amma ajjeesutti miiliyoonsi birrii baasuu danda'u jira. Qabu horii qabu sabichumarraa saamaniitu qabu horii. Kanaafi birrii malee dhiigi isaaniin hojjetu. Wangeel ani saba kanaan waan ani isaan jedhu amma kana miidiyaa ammaa irratti haasaa jirru kanarratti hunda isaa barumsa kan isaanii kennuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudha. Isaanii kennuu hin danda'u. Maanni mallattoo hedduu qabu jarri kun. Mallattoo nuun ittiin adda baafannu mallattoo hedduu qabu. Tokko horii jaallatu bakka. Jaalalli horii waaqa mataasaa danda'edha boleessa tokko. Waaqa mataasaa danda'edha. Namni tokko jaalala horii qaba ta'ee jennaan Kiristoosiin hin qabu. Ganeeraa jechuudha. Gooftaa lamaa fi bitamuu hin dandeessanidha gooftaan Yesuus Kiristoos. Gooftaa mataasaa danda'edha horiin. Horii jaallatu jarri kun. Horii malee dhiigi isaanii hin hojjetu. Amantoonni tajaajiltoonni durii bara Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa wangeela kana dubbachuu dhiisuu hin dandeenyu jedhanii garafamanii mana hidhaatti galanii ittiin mormaacitanii ittiin lubbuu isaanii dhaban. Wangeela kana dubbachuu dhaabuu hin dandeenyu jedhanii. Warri har'aa yoo ati birrii kenniteef malee hin dubbannu ammam akka inni faallaa ta'e ilaale poolisa. Ammam akka inni faallaa ta'e ilaale. Birrii amma kanaa yoo naa kennite malee wangeela sittiin dubbadhu jedhanarra. Warri durii immoo wangeela kana yoon dubbachuu dhaabaadhe jiraachuu hin danda'u jedhanii utuu tumamanii dubbatu warri durii. Warri inni wangeela irra jira. Argitee wangeela Kiristoosii wajjin faallaadha jireenyi isaanii. Ani sabi kun ani saba kana Waaqayyo gooftaatu hadabuudhaaf kana godha. Haa ta'u malee kuni namumti arma waggaa malee kan hin guunne amanaamti tokko maaliif akka hin galleeffan hin beeku. Nami tokko horii malee wangeela hin dubbadhu jedha taanaan maali wangeela irraa warri duriyoo wangeela toluma akkasumaanii dubbadhaa jennaan callisii jennaan anuu danda'u hin callisoodhanii ittiin du'anii warra ammaa akkasii wangeelaa wajjin waliin argu. Nami kun maaliif jara kana hordofaa? Sabi kun maal ta'e? Jedhaan tokko jarri kun horii jaallataniiru taanaan silma isaayyuu kan Kiristoos miti isaan. Gooftaa biraa qabu, waaqa biraa qabu, waaqa tolfamaa biraa waaqessaa jiru jarri. Biraa haa deebi'an akka jaalala. Inni biraan keessa faa ba'anii mul'ata lafa adeemanitti ejju. Lafa adeemanitti dubartii malee hin bulan keessa ba'anii biyya lafaa keessatti illee jecha kana gaafan dubbadhu baay'ee jecha safuuti kun dubbatamuudhaaf illee namatti hin tole. Warra gooftaa qaban biratti miteela gurra kan nama huqqachiisu biyya lafaa keessatti illee gurra kan nama huqqachiisuun isin gidduutti dhagaa ture kan inni ittiin jedhe tokko warra galatee yaadaan haa ta'u eenyuun akka inni ta'e sirriitti yaadachuudhaa yoo baadhee Phaawulos akka jedhee dubbata ture. Gurra namaa kan huqqachiisu warrumti biyya lafaa illee warri humti gooftaan qabnillee waan isaan hin goone kan isaan godhan waan nama ajaa'ibu keessaa. Sabi kun raajiin raajamee irraa hawwatamu ta'ee jennaan. Bakka sobadha. Kiigaleedha. Sobadha. Waan isaan raajan baay'eensa sobadha. Har'a miidiyaa irratti kan isaan dubbatan sobadha. Biyyi baruma dhufu hundumaa biyyi keenya ol kaati. Akkasitti eebba dhufaa jira. Nuu gadi deemaa jira kun osuma argitu. Waan isaan dubbatan faallaasaadha kan ta'u. Kanuma ilaaleen dhiisuu nami keenya. Raawwataa hin jiru. Inni biraa lafa isaan dhaqanitti horiidhaan malee fuula dura taa'uudhaaf illee waldaa isaanii fuula dura taa'uudhaaf illee obboleessa kun yoo xiqqaate 10,000 kaffaluu qabdaar. Fuula dura teesse waldaa isaanii waaqeffachuudhaaf. Waldaa maaliitiiti? Mana isaaniin jedha. Addaraasha isaanii dhattee waaqeffachuudhaaf. Dhattee geestaa hawusii yoo kaffalte malee nama dhukkubsataa taatee dhattee sireedha kanatti bittu. Yesuus Kiristoos siree kee baadhadhuu deemee malee siree nutti hin kireessine Yesuus Kiristoos. Siree sitti kireessu jira. Gaafa tidhate. Waan fayyitullee waan dhukkuba keellee tun beekin hin fayyitaaf hin fayyitu keellee kan hin beekne inni si dhukkubsachiisuun kaffala. Ati hin kaffalta. Waan maanni
saamicha dhagaa saamicha dhala daldala miti amma kun ilama amma daldala miti daldalli itiksi mataasaa qaba. Itiksi mataasaa qaba. Waan birrii damaan bitte tokko birrii 30tti yoo gurgurte sirriin ta'u 25 gurguruudha qabda sii galee itiksi mataasaa qaba. Bu'aa gaafa buufattu jechuudha. Jarri kun bishaan ati birrii ja'an bittuu isaan kumaatamaan lakkaa'u. Inni akkasii kun nagadatu hin ta'in maanni saamicha jedhama. Biizinesii qabatanii jiru. Biizinesiin ikkoo cubbuu miti obboleessa kun. Biizinesiin itiksi mataasaa qaba. Jarri kun hin saamuun. Gooftaan Yesuus Kiristoos warra seerumaan nagadanii waldaa kiristaanaa keessa nagadanii kan inni qacceedhaan reebu. Seeraa warra nagadan. Warra kanammoo ani qacceedhaan utuu eeboo waan keessa baasu wayii natti fakkaatan dhiiguma lama isaa Yesuus Kiristoosin ilaalee dhiise. Waaqayyo ani maal fuudhee akka inni dhufuuf hin beeku. Teenye ilaalla walumaa gala. Yoo Waaqayyo isaan gargaare adabee isaan deebisaa yookaan immoo amma du'aatti isaan dhiisa. Si'olitti wal argu yookaan. Sababi isaa maaliif beektaa obboleessa koo? Sooressichi Alaazaariif waan goone sun Waaqayyo sana dabne lafa kanarratti. Erga ni du'e booddee adabe. Baay'ee isaanii hin gowwoomina. Sabi Waaqayyo jarri kun miiliyeeneradha. Eebba ittanii yaadina. Miiliyeenera ta'anii dhuma utuma ittiin bu'iin Waaqayyo utuma isaanii adabiin iyyuu si'oliin isaan galchaa. Hin gowwoomina. Yookaan isiniin jedha. Miiliyeenera utuma ta'anii utuma isaanii adabiin iyyuu dhiisuu danda'a Waaqayyo. Horma nadabu Waaqayyo ijoollee isaati kan inni nadabu yeroo baay'ee. Ijoollee isaa adabeeti kan inni deebisu. Warra ijoollee isaa hin taane warra haa badanedha. Inni madhiise calma deema laalee dhiisa Waaqayyo. Na akkasiin sabi kun akkasiin hubachuu. Wangeela Kiristoos duukaa nama hin adeemne wangeela kana wajjin inni tajaajilaa hin deemne hin hordofinaan jedhaan walumaa gala. Hin hordofin yoo na bidda buusa ta'e hin hordofinaan. Seexanni yoo bidda buusa. Maajikii kan hojjetan jiru miraakilii adda addaa isa ilaaltanis baay'ee hin hordofinaan nama miraakilii mayyuu hin godhani malee. Raajooti sobduun ibidda iyyuu waaqarraa buusuu danda'a. Seexanni ibidda waaqarraa buusuu danda'a. Harrakkoo saayikoo dhumaan suma isaan nutti taphatan erga duukaa luucoofneetu isaan ibidda buusan immoo maal akka taanu ani hin beeku. Raajiin sobduun warri sobduun sirriitti hin kaane iyyuudhaan hin kaane har'a kaanii rochuu hin dandeenye. Yoo isaan sirriitti kam taana isa jedhu naafi gaaffiidha dhugaan siin jedha. Waldaa kiristaanaa keessatti nama iyyuu hin dhabnataa nama tokko iyyuu dhabnataa yaadaan utuu isaan ibidda buusan yoo. Abidda buusuu Waaqayyoomatti hin eeyyamneef malee abidda buusuu danda'u baay'ee jira. Amma dhukkubsataanti tokko fayyee jennaan bakka namni sun nama Waaqayyooti jennan. No akkas miti miraakiliidhaan miti. Namni tokko sirrii ta'uu dhiisuusaa kan nuun arginu baay'ee dubbachuusaa baay'ee lallabuusaa baay'ee barsiisuusaa ibidda waaqarraa buusuusaa wangeela Kiristoosii wajjin jiraachuusaa. Achumatti nu deebisa qulqullummaa sanatti nu deebisa baay'ee. Haasaan keenya deemee kanatti nu deebisa. Kanaaf sabii inni baadiyyaa jiru, inni magaalaa jiru, kan sagantaa kana hordofaa jiru hundisaa namni wangeela Kiristoos irraa maqu tokko hordofamuu hin qabu. Hordofamuu hin qabu bakka. Hordofamuu hin qabu. Joonjaa ilaa waa tokkodha bu'aa ilaa waa tokko gochuu hin dandeenye tokko kan Kiristoosii wajjin hin deemu wangeela Kiristoos lallabuu illee yoo dadhabe nama nuu dubbisu nu wayya. Maal abbootiin keenya walii dubbisu turani lallaba kana as qabanii achi qabanii inni garasii fidanii gara naa fidan kun kodhii ooduma dhufe malee walii dubbisu abbootiin keenya. Walii dubbisanii matumaanii jireenyi isaanii geddaramu waan nama ajaa'ibu keessatti. Har'a lallabi isaanii kanaaf nu geddaru sobadha waan ta'eef nu keessatti hin hojjetu waan nama ajaa'ibu keessatti. Baay'ee nama dhibaata. Bareechanii afaan adda addaatiin sagarasii fidanii biraastii irraa fidanii Giriikii irraa fidanii kanarraa fidanii achirraa akka jedhan nuun jedhanii nuun geddarre. Nuun geddarre nuun tajaajila isaanii miti waan ta'eef jireenya isaanii kan nu barbaadu. Kanaaf wangeela Kiristoositti adeeminu. Wangeela Kiristoositti adeeminu. Akka wangeela Kiristoositti jiraannu jedhaanii. Kanaaf jarri baay'ee ekstiriimli deemaniiru. Waan isaan hojjetan cubbuu isaanii hin hojjenne hin jiru. Cubbuu isaanii hin hojjenne hin jiru. Walumaa gala hin hojjenne hin jiru. Sabichi immoo kanumatu ilaalu sobuma kanatu ilaalu ma jaallataa jedhame Ermiyaas boqonnaa 5:31 irra dhattee yoo ilaalte luboonni waan barbaadan barsiisu raajonni immoo soba dubbatu sabichi immoo isa jaallataa jedhan sobii maaliif akka inni jaallatamu beekon baay'ee jaallatamu bojar wangeela isa kanatu sabara Ermiyaas sanatu nurratti raawwate ta'an hin beeku isa jaallatu bakka. Utuma kunooti mettee evidensii ilaa kunooti soba kana jiratu atettu sirriidha deboor immoo isaanuma bira jira waan si ajaa'ibu keessa namni baay'een qoricha isaa ittiin dhahan hin beekoni.
warri waaqayyo sin gargaari sammuun keessan deebi'uu warri danda'e deebi'aati gara wangeelaatti deebi'a. Hin gowwoomina. Cubbuun yoomiyyuu hin deeggeramu. Jarri amma isaan kan isaan ittiin jaallataman gooftaan siikeera akka barbaaddetti jiraadhu. Amma immoo barumsa wayii tokko ka'ee jira. Takkaa fayyiteetta Yesuus Kiristoos takkaa gatii keessii kaffaleera. Tafassame jedheera, dhumeera jedheera, raawwatameera siin jedheera, akka barbaaddetti jiraadhu siin jedheedhuun akkasii kana immoo kan jaallata gaa namni immoo akka barbaadan ta'uu kana hin gowwoomina akka barbaadan ta'anii mootummaa waaqatti galuu hin danda'amu. Kanaaf jaallatamu jira. Kana fakkaata. Ulfaadhaa. Haa ta'u. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa egaa wanti kun dubbii baay'ee ulfaataa waan ta'eef nama waaqayyoo kana afeerree iddoo kanarratti akka dubbannu keessumatti dhaggeeffattoota keenya hubachuu kan qabdanii wanti nuyi asirratti dubbannu hundumtu dhaloota bira ga'ee dhaloonni namni tokko illee yoo fayye nuuf bu'aa guddaadha. Faarfataa Eliyaasiin yeroon amma haasofsiisu dubbii tokkotu gara kootti dhufe dubbiin sunis maalinni ergamaan Phaawulos akka jedhe ani Kiristoosiin akkan fakkaadhee isin immoo na fakkaadhaa jedhe. Kiristoosiin fakkaadhaa jedhe anaan fakkaadhaa jedhe. Sababni isaa jireenya sana qaba jechuudha. Jireenya Kiristoos qaba jechuudha. Kanaaf faarfataa Eliyaas ammas gaaffiin keenya ciccimaadha har'a akka haardi tookerii taasifna. Amma yeroo ammaa kana keessa keessumaa gaa'ila hiikuudhaan waldaa kiristaanaa sodaachuun dadhabameera yookaan jaarsolii sodaachuun dadhabameera. Gaa'ila hiikuudhaan gaa'ila erga hiikan immoo nama haadha qabeenyaas haa ta'u maalis haa ta'u ijoollee gara biyya alaa kanarra jiraatan gara Dubaay kanarra jiraatan gaa'ila lammaffaa fuudhuudhaan akkasumas immoo gaa'ila isaanii hiikan immoo jireenya kan biraa achuma keessa jireenya gadhummaa jiraachuudhaan kan beekaman guutamaniiru. Keessumatti peejii tokko jira tarii yoo peejii sana inni hordofta ta'ee kan beeku ta'ee ture International Churchii yeroo baay'ee jaarsolii sodaachuu irra cheerchii peejii sana sodaachuu jalqabaniiru. Peejiin sunis murteessee itti sagalee isaanii garuu waaqayyo isaan eebbisu. Asumaan gamanumaan dhaggeeffattoota keenya ta'ee ture internaashinaallii peejii kanaa waaqayyo isaan eebbisu jenna. Maaliif hamma tokkoyyuu jechuudha. Jireenya gaa'ila namootaas kan ijaaran jiru. Nama dhala isaa gatee wanni ta'es kan ijaaran jiru. Keessa adda baafnee haasofna. Dhaloonni akka isaan irraa baratan barbaadu. Dhaloonni akka isaan irraa baratan barbaadu. Kanaaf gaa'illi ulfina waaqayyo gaariidha kan jedhe. Gaa'illi gaa'ila ulfinaati waaqayyotu kaa'e waaqayyotu dhaabe kan waaqayyo dhaabe kana har'a diigamuu jalqabeera. Gaa'illi diigamee innaa jenne immoo eenyutu diigama? Tokko maatii diigama. Maatii duwwaa immoo miti. Biyyatu diigama. Waldaatu diigama. Hundeen waldaa hundeen biyyaa maatiidha waan ta'eef. Kanaaf dubbii guddaan mataa nama dhukkubsisu isa kana ta'eera. Nama waaqayyooti. Amantoonni keenya maal gochuu qabu? Nama gaa'ila hiike, nama gaa'ila hiikee haadha manaa gate, nama dubartoota yookaan immoo dubartoota waliin dha'ee siin fuudhee qarshii irraa nyaatu ijattuu argaa jirra. Dhaloota kanarraa adda baafachaa jirra. Amantoonni keenya maaliif kanarratti dammaquu dadhaban? Hojii kanarratti hirmaachaa jiru maaliif dammaquu dadhaban? Waldaan kiristaanaa maaliif dammaquu dadhabde? Maaliif jaarsoliin yookaan paasteriin yookaan lubni achirra hojjetu sun maaliif dammaqee amantoota isaa hin barsiisu wanta kana? Hirmaattuu hojii kanaati maaliif barsiisu jedhan kan mansiin gaafadha. Gooftaan baay'ee si haa eebbisu. Ishuu guddaadha kun ishuu baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa waldaan kiristaanaa kan isheen jalqabdu maatii irraati kan isheen jalqabdu. Maatiin hin jiru taanaa waldaa kiristaanaa hin jiru. Maatii keessatti kadhannaan hin jiru taanaa waldaa kiristaanaatti dhaqee kadhachuu hin danda'u namni. Maatii keessatti hin jajjabaatu wangeela dubbifatu ta'ee jennaan guyyaa sanbataa sa'aatii 2 waaqeffatamu sanaan jireenyi isaan geeddaramu. Dhiiroon waldaa kiristaanaa yeroon biyyaallee maatii keessaati kan inni jalqabu. Maatiin fayyaa hin qabu ta'ee jennaan
maatiin fayyaa hin qabu ta'e jennaan waldaan kiristaanaa fayyaa hin qabdu biyyi fayyaa hin qabdu. Har'a argite yoo ta'e biyya keenya keessatti haaloti rakkisoo nan taa'ee gaafa ilaalu maatii keessaa badan wantoota baay'een isaanii. Ijoolleen haadhaaf abbaa yoo kabajjedha kan isheen natti barsiisaa ishee mana barumsaatti kabajju. Ijoolleen manatti wangeela beekti yoo ta'e achitti hidhattee waaqeffatti. Mana keessatti gooftaan sodaattu taate nan bakkeetti gooftaa sodaatti itti yaaddu. Mana keessaa jalqaba. Maatii irraa jalqaba si jechuufan jedhe. Maatiin bade jechuun waldaan kiristaanaan jiru jechuudha walumaa gala. Isa kana fakkeenya isaa isin biyya Westernii keessa waan jirtaniif isa kana baay'ee bareechitanii beektu yaada. Balaa maaliitu akkasiin irra ga'ee balaa maaliitu akka gara biyya lixaa kanarra akka inni ga'e dhimmuma gaa'ilaa kana ilaallateetu waldaan kiristaanaa kan isheen kufte mana keessaa kufte manni hin jiru taa'inaan baay'ee ulfaataadha. Yuutuubii irratti barumsanii jalqabee jiru tokko jira. Jireenya mo'icha qabu tokko jiraachuudhaa fi namni tokko jireenya mo'icha qabu tokko jiraachuudhaa fi maatii fayyaa qabaachuudha kan inni qabu. Efesoon 5:6 guutummaa isaa isa kana haasaa. Namni tokko biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu kiristiyaanni tokko akkamitti jiraachuu akka inni qabu Efesoon 5:6 kan gaayidu nu godhu baay'ee. Hojjetaa wajjiniin illee iddoo hojiitti akkamitti akka nu jiraachuu qabnu amma achitti deema. Ijoolleen akkamitti maatiin akkamitti haati manaa abbaa manaa wajjin akkamitti jiraachuudha akka nu qabnu mo'annee jiraachuudhaaf biyya lafa hamaa kana bitaa baricha bitaa jedha 5 sanarratti biyya lafaa kana binnee mootummaa waaqayyootti galuudhaaf inni hangafaa maatii fayyaa qabaachuudha. Maatiin fayyaan akkumati jette maatiin fayyaan har'a hin jiru. Maaliif waldaan kiristaanaa irratti dammaquu dadhabde gaafa naan jettu immoo kufaatiin waldaa kiristaanaa gaggeessummaa irratti jira silma isaa. Efesoon 4 inni kun immoo waldaan kiristaanaa Efesoon 4 irraa kufte. Har'a kan isheen kuftee jirtu waldaan kiristaanaa Efesoon 4 irraati kan isheen kufte. Inni immoo dhimma liidarshiippiiti. Liidarshiippiin har'a jiru waldaa kiristaanaa biyya keenya keessa jirtu fayyaa hin qabu. Fayyaa hin qabu gaggeessummaan jiru. Sababi isaa maal seete inni gaggeessaa jiru sun akkumati jettu hirmaattuu wanta sanaati. Namoota iddoo sanaaf malantu achi ta'a miti. Firaan galaa akkuma jiramti bakkeerraa jechuudha. Akkuma bakkeerraati hojii gaafa qacaramtu amma nu biraati rakkisaadha amma dandeettiin hafeera amma. Bakka yookaan fira qabaachuu qabda yookaan horii qabaachuu qabda kana lamaan keessaa yoo qabaattedha kanatti hojii argattu har'a dandeettiidhaan hojii argachuun hin jiru. Waldaa kiristaanaa keessaa illee akkas ta'aa jira amma yeroo ammaa paasterii ta'uudhaaf qeesii ta'uudhaaf garuma sanatti dhufaa jira yookaan fira qabaachuu qabda wantoota akkasiiti kennaa wanti jedhamu yeroo inni itti hafaa jirudha yeroo ammaa. Sababa kana jaroonni achi jiran kun dhimma wanta kanaan qabu amma garaa keessi nyaatee si aarsee jennaan ammati kana tammati aasaa kana akka nuun haasofnuu fi gaaffii anaan naafeertee gaaffii qopheeffattee kanatti intinaa ta'aa jirtu si nyaatee si aarsee keessa keessi gubee jennaan isaan immoo keessa isaanii hin gubu. Waa tokko isaan itti fakkaatu bakka gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa abaluu gaada manaa isaa eegeen bakka dhimma mataa isaati gaa'ii bakka waa tokko itti hin fakkaatu. Garaa isaan gubu. Garaa isaan raafu. Gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa maa calame isaan gaggeessitoota waldaa kiristaanaa miti. Baay'een isaanii kennaadhaan utuu hin ta'in wantoota adda addaatiin iddoo qabatanii jiru. Warruma hattoota kana kan sabatti waamu isaanii bara. Walii galanii persentiidhaan walii galu horii persentiidhaan walii galu ani saba kanarraati nan urgufachiisa persentii amma kanaan sii kennaafaa ittiin jedha. Atticha jechuudha. Isa booddeen immoo maqaa faaba barreessee fi maal jedhee fi qopheessaa fi isa booddeen ajandaa isaa qabatee waaqayyotu natti dubbatee abaluu jedhee waaman. Ati akkas miti haadha manaa akkasii qabdaa maal akkasii qabdaadha. Ati waaqayyotu itti dubbate kaayyee kaa guddaa qorakkina koo argite kaa'ee dhagaa sabii. Isa booddee akkasiin irraa rafuu akkas godhu akkotuma warruma sana kan waamuyyuu isaaniidha. Har'a gaa'ila hiikuu sabakkeetti baay'ee waa miti. Gaa'ila utuu qabanii haadha manaa baay'ee kan qaban jiru. Gaa'ila utuu qabanii iddoo biraatti mucaa kan qaban iddoo biraatti ijoollee baay'ee qabu bar. Haadha manoota baay'ee qabu. Haadha manaan jedhamu gaa jechuun dubartoota baay'ee qabu. Jarri
Kanaaf ani maal akkan jedhu beeku. Anaan waa tokkoon kadhataa jiran Waaqayyoon fuula Waaqayyoo duratti waan ani kadhadhu akkuma bara durii sana maqaa kee qulqulleeffadhu maqaan kee qulqullaa'u jedha kadhadhaa inni gooftaan Yesuus jedhe amma reefuudha kan inni itti dhaga'amu. Maqaa kee qulqulleeffadhu maqaan kee qulqullaa'u jedheetan Waaqayyoon kadhataa jira. Waaqayyo ofii isaatii ka'e maqaa isaa qulqulleeffatee ala amma eedoo ofiisiitti dabalaashaadha wantichi. Eedoo ofiisii warra jedhamu warra gubbaa jirantu handeenyaadha cubbuudhaan handeenyaadha maltummaadhaan tokkoffaan isaaniidha waan si'a keessa. Waldaa kamiyyuu kan Yesuusii kennuu maal walitti qaban fayyaan qaban waan nama ajaa'ibu keessa. Yeroo achi dhaqanii qabachuudhaaf isaan ikkoo nama meeqa lafa nyaachisanii biyyoo nyaachisaniitu kan isaan dhaqanii iddoo sana qabatan waan si'a ajaa'ibu keessa. Filannootti dhiyaachuudhaaf giruuppii isaan uuman eenyuun lafatti dibanii akka isaan achirra dhaabbatanii ragaa qaba. Egaa maalan jedhaa biyya lafaa keessa iyyuu hin jiru jallinni achi jiru. Kanaaf warra gaa'ila isaanii hiikaniif isaan waa tokko isaan itti fakkaatu siin jechuuf kan jedheen. Kanaaf waldaan kiristaanaa har'a paaworii kan isheen dhabde maaliif gaggeessitoota fayyaa mataa ishee dhukkuba waldaa kiristaanaa. Waldaa kiristaanaa mataa dhukkuba liidarshiippiin mataa dabala. Namni tokko yoo mataa qabaatee miila dhabee jiraachuu danda'a hojjechuu danda'a. Namni harki isaa fayyaa miilli isaa fayyaa ta'e mataan isaa fayyaa miti taanaan hojjechuu hin danda'u obboleessa koo. Waldaan kiristaanaa mataa isheetu dhukkubaa jira. Sababa kana isa kana arguu hin dandeessu. Inni kun waa tokko ittiin fakkaatu. Maraatuutti yoo namni maraatuutti gaariin isaa maanis waa tokko ittiin fakkaatu. Nama sammuu isaa darbe waa tokko ittiin fakkaatu. Waan nama gaddisiisu isaan gaddisiisu waan nama boosisu isaan boosisu. Namni tokko maraate kan nuun jennu akkasitti. Maraatee jechuu dandeessa waldaan kiristaanaa irra sammuu ishee fayyaa miti. Danda'an warra akkasii kana isaan tuyyoo irra iddoo qaba waan nama ajaa'ibsiisu. Warra nuunattoota hinnu kana isaaniin hatan yoo amma kanaa kaffaltan malee gaafa jedhanii waan isaan bira jiru warra anu akkasumatti dhufee isin tajaajila wangeelli keenya akkasii jennee gadi of qabne amma gaafa nuun baadiyyaa keessa seerannee gaafa tajaajillu nuurka kan jiru waan nuuni waloof hin kaafannee fi xiqqoo isaan itti fakkaata. Isaan sun moo isaan gatii isaanii ol kaafatanii fi waan dinqii waan qaba waan itti fakkaatu fi birrii hammaaranii kan hin jirre liqeeffatanii isaan jara waamuun waan nama ajaa'ibu keessaa. Baay'ee isaan tiyyuurra iddoo qaba siin jechuuf kan jedhee sabi keenya gaa'illi kabajamaadha. Kana beekuutu irra jira. Namni tokko haadha manaa tokko kan inni qabaachuu qabu. Haadha manaa tokko, haadha manaa lama, Waaqayyo haadha manaa lama hin beeku. Hiikuu wanti jedhamu immoo du'a duwwaadha haadha manaaf abbaa manaa kan garaa baasuu qabu. Lubbuun utuu jiranii hiikuu waan jedhu wangeelli keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera kana wangeelli keenya inaasaa takkaa hiikuu wanti jedhamu nutti dhufuudhaan qabu. Walii ta'uu dhiisnee yooma ibiddi nu gidduutti bobaate ibidda sana akka taanu taanee dhaamsineetudha kan walii wajjin hin jiraannu malee haati manaaf abbaan mana garaagara hin ba'amu. Du'a duwwaatu garaagara baasa. Isa kana beekuu qabsa saba keenya. Namni tokko maal ibiddumarra keessee gubdee maal haa godhure wanta akkasiin jiru wanta akkasiin jiru. Ibidda bara baraa caalaan gubduu. Haadha manaa isaa hiikee gara biraa kan fuudhe mootummaa waaqaatti hin galu. Dhugaa si'ooliin caalaan gubdu isheen. Si'oolitti gubachuu isheedhaan gubataa biyya lafaa kanarra jiraachuu isaa wayya. Abbaa manaa ishee sanaan gubataa jiraachuu ishee wayya. Si'ooliin hin caalu gubaatiin abbaa manaa ishee. Yoo inni ajjeessa ta'e yoo ajjeessu jireenya bara baraatti galuu ishee wayyaa. Isa kana inni arga dhiyoodhuma kanayyuu wantooti baay'een uumamaa turaniiru. Jarri sirrii miti bakka. Jarri walumaa gala Yesuus Kiristoos amma yoo dhufe yookaan balaa konkolaataa tokko yoo du'ani qaxxiidhaa dhaqanii Si'ool keessatti of argu jarri. Dhaqanii immoo Si'ool keessatti of argu. Qalbii diddiirrattee ishee lammaffaa fuudhee sana sokkatee ishee kanatti deebi'ee nagaadhaa yoo jiraate tarii hin beeku. Yoo qalbii diddiirratte
gara haadha manaa isaatti deebi'e. Ishee sana wajjin hafeennaan garuu si'oolidha. Ibidda bara bara, du'a bara bara. Kun egaa kompromaayiziin godhu egaa kana Gaaliyaas Tiremini Wangeela jedhee anaaf situ murteessa miti egaa kana hiriira nagaa ba'anii anuuf haafu haadha manaa lama nuuf haa ta'u jenneen hin ta'u waantichi hin ta'u. Wangeelli keenya hin geddiramu waan goonu hin qabnu. Kanadha jarri sirrii miti bakka sabii keenya kana beekuu qaba. Jara akkasiirraatti tajaajilamuu hin qabu. Tajaajilamuu hin qabu. Jarri kun yoo qalbii diddiiratan saala nama si walitti galurraa maalan tajaajilamaa? Maalan tajaajilama? Hafuura hejjaa, hafuura mana diigutoo keessa jira kanarraati barattee kanarraati maal baranna? Maal baranna yaa jiran? Ani yeroo baay'ee ministeera waldaa kiristaanaa namaan jedhu yeroo baay'ee waa'ee raajisoof dhufaa waan akkasii fa'aa gaafa barsiisu. Ministeera waldaa kiristaanaa waan si jedhu hin jiru. Dandaam jarri kun nurraa adda ba'anii isaan kun nun ilaallatan jennee itti himnee namoonni adda baafatanii akka isaanii yeeyyoota kanarraa akka nuuf hibsuudhaa sa'uu qabna malee ministeera hin qabnu waldaan kiristaanaa ministeera tokko hin qabnu. Wangeelli keenya bakkee keessa jira abbaa argeetti bitee dubbisuu danda'a. Maal raajota sobduun jirti jedhaa kunoo jarri kun raajota sobduu dhagaadhaa kun inni wangeelli jedhu inni tuu sabatti himu. Kun ministeera miti kun. Ministeerri hin jiru. Gooftaan waanuma wayii tokko balleessee dhuma kan inni dhokfatu tokko hin jiru. Waan Yesuusiif dhoksinu tokko hin qabu. Yesuus keenya qulqulluu. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaafi kana fakkaataa jarri isaan tajaajiltoota miti warri haadha manaa itti 50 meeqa kaalsiidha moo dhalti namaa isa tokko itti fayyadamanii gatanii isa tokko akkasumatti sammuudhuma namaatiin iyyuu gaafa yaadamu wangeela miti sammuma namaatiin gaafa yaadamu ni ulfaata. Ishee tokkotti taphatee maal yaa jedhan nama mararaam qodaa dhumte mana keessaa iyyuu gabbaasanii gatanii gaafa jennu watti godulloomtee ma yoo isheen cabde iyyuu qodaa mana keessaatiin iyyuu eeggannaa goona. Ala namaati bara. Gaafa isinii tulluu didduu isa nagatanii isa tokko geddaru wanta akkasii hin jiru. Wanta akkasii hin jiru. Kun wangeela miti. Kun jireenya sirrii miti. Namooti akkas godhanii namooti isheen natte ishee biyya bakkeetii immoo haadha manaa utuu inni qabu dhattee itti heerumtu suni. Ani beekaan Waaqayyo amma akkamitti akka inni si adabu ani hin beeku. Ani hin beeku ani siin akkamitti akka inni si adabu waan barbaaddan ta'a. Qabeenya barbaaddan qabaadhaa. Paawurii amma barbaaddan qabaadhaa. Ani isinitti hima. Isin utuu hin dhalanne ta'e isinii wayyaa warra akkas gootan. Maal Waaqayyo siif nama hin qabu. Kan fuudhe malee sitti mul'atu maal? Maal? Sammuu hin qabdu wayyaa. Siif Waaqayyo namuma hin qabu moo kan haadha manaa namaa abbaa manaa namaa sitti agarsiisu kan haadha manaa namaa sitti agarsiisu isaati sadii haa ta'u. Maal yaadra? Dhugaan siin hin jedha. Kanaaf mee wangeeluma yurii taate akkuma nama sammuu qabu tokkotti illee yaadaan siin hin jedha. Maal? Ammayyummaan akkasii teekinooloojiin kun akkasii biyya siin ana ajaa'iba naan baay'ee akkamitti akka isaan yaadatan hin beeku. Guddina maraatummaadha. Guddina miti sammuu dhabuudha malee kanaaf kun jala muramee beekamaadha. Namoonni haadha manaa isaanii kan biyyuma lafaatti iyyuu hin jaallataman. Namoonni dubartii meeqa geggeeddartu hin jaallatamu. Namni hin jaallatu. Sabuma keenya gidduutti iyyuu hin jaallatamu. Kun wangeela miti. Wangeela miti. Nama haadha manaa isaa jaallatamu waan kan kabajamullee dhugaan isin hin jedhu. Maal baadiyyaas beekaa ni magaalaas beeka. Biyya keessan kana dhufee hin beeku malee ani namni kabajamaan nama maatii isaa kabaju nama haadha manaa isaa kabaju nama abbaa manaa isaa kabajutu kabajamaadha. Bakkeedhumatti amma nuun gooftaatti amanan maal innan jedhu haadha manaa akka wajjin bakka waan nu wal jaannannuu fi waan nuuni akka wangeela kiristoositti jiraannuu fi just bakka kanuma ilaaleetudha bakka nama. Kan inni gooftaa galateeffatee kan inni akka isaanii ta'uun barbaada. Akka keessan ta'uun barbaada. Maaltu akkas isin godhe fa'aa yeroo sana gooftaatu akka godhe naannoo gooftaa kana godhadhu reedhu. Kuni haadha manaa nama eegsisa taanaan wangeela haadha manaa kashalabbee nama godha taanaan Yesuusiin maal godhuu dhufu kashalabbummaan bakkeeyyuu jira. Eessaa baqachuudhaaf ila dhufa. Nama gurbaa tokko naan jedhe ani tuun bara 80 keessattuu gooftaan fudhanne bara kana gooftaa fudhachuu hin danda'u naan jedhe. Maaliif jennaan eenyuun ilaaleen gooftaa fudhadhaa?
hattuun waldaa keessa jira, ejjituun waldaa keessa jira, kan maatii hiikoo waldaa keessa jiraati. Akkamiinani gooftaa fudhadha? Eenyuun ilaaleen gooftaa fudhadha naan jedhu na dhibe baay'ee. Kanaaf har'a paawurii kan nuun dhabne waldaan kiristaanaa kan isheen paawurii waldaan lakkoofsan qabu burraayyuu keessa jira nama gara burraayyuu jechuun lafishee guddaa miti garuu waldaa 200 wayitu keessa jira. Waan nama ajaa'ibu keessa hattuunaan hannaan beekaman biyya Itoophiyaa keessaatii burraayyuu lafatti ejjamu lafatti hatamu dhalli namaa kan inni ittiin dhiiga boo'u burraayyuu keessa. Waldaan amma kanaame waldaamti tokko tu harka ishee gara waaqaatti ol kaafte kana jijjiiruun irra jiru ture. Maaliif paawurii dhabne beektu hattuudha kan nuti jara wajjiniin hattuudha. Sababa kanaadha. Waldaan dur Pirotestaantiin baay'ee miti baay'ee xiqqoodha bara dargii keessa. Ani bara dargii keessa yoon jiraachuudha baadheeyyuu infuuleenshaaliidha. Xiqqoodha miti mandara keessa tokko isheen jirti taanaan seexan karaarra hin dabartu. Powerfulidha. Jireenyi isaanii maali wangeelaa wajjin walitti hidhataadha waan ta'eef qulqullummaadhaan jiraatu waan ta'eef xiqqoodhuma isaanii kanatti lafa raasa. Lafa raasa. Gara wangeela keenyaatti isa hojii ergamoota gaafa fudhannu kiristaanonni baay'een turre barsan tajaajiltoonni baay'een turre garuu gaafa seeratti dhaqanii himatanii magaalaaf baadiyyaa keenya dharaasanii meeqadha isaan baay'ee xiqqoodha jira. Kanaaf humna dhabde waldaan kiristaanarraa humna hin qabdu. Humna hin qabdu. Maaliif? Hiniikti. Gaa'ilee kan hiikuu tokkoffaan jedhanii amma akka daataa isaa gaafa kaanii mana murtiitti dhaqanii kan gaa'ila hiikan akka amantaatti tokkoffaan Pirotestaantiidha jedhani. Tokkoffaan gaa'ila hiikuudhaan tokkoffaan. Seexanni gaa'ila rukkuteera taanaan waan barbaade hojjechuu danda'a. Addaamii fi Hewaaniin gaa'ila rukkute jalqaba duraa gaa'ila isaanii. Isa booddee jannata keessaa isaan baasuudhaaf isatti mul'anne. Gaa'ila isaanii garaagara rukkute. Yaada isaanii garaagara rukkute. Isa kanatti dammaquu qabdu. Warri mana keessaati bakkee isin ilaalchisu seexana dhannee akkasitti isin ilaalchisaa jiru. Seexanatu mee asittis si diigee boorimmoo si walitti si wajjin hin galuuf jedheef akka si walitti galu beeka waan ta'eef. Kanaaf please gaa'ila akka salphaatti ilaala. Waldaan kiristaanaa yoo waldaan kiristaanaa gaggeessitoota hundumaa miti tabalaashoon gaggeessitoota fayyaa warri taatan please dhimma gaa'ilaa irratti gakka ati barsiisaa saba kana barsiisaa dhimma gaa'ilaa kadhadhaa fi gaa'illi nagaan qabu taanaan waldaan keessan nagaan qabu waldaa isin gaggeessaa jirtan. Hin gowwoominaa. Ibidda guca isaa manatti qabsiifateen dhufu ta'ennaan addana kanaati ameen jedhennee inni nuni jiru kanaaf ameen jedhennaan hirrafan. Galgala waltumaa bulanii yoom hirriba rafe manaa boqoteen bullee manaa boqotaniin bullee. Achi yoo gubataa isaa dhufe addana kanaati ameen jedhimee waatetu maal danda'e ameen jedhe ina muummata taa'e. Maatiin fayyaadha taanaan maatii keessatti ibiddi boba'aadha taanaan afurri qulqulluun achittiin hojjeta taanaan nagaan achi jira taanaan nagaa sana baadhatee dhufa waldaa kiristaanaa to'ata ameen hin jedhin ameen jedhe maa inni akkasittidha maaf teenyaa hoosiin jedha ofiisaati ka'ii dhaabbadhu hin jettu ofiisaa ka'ii dhaabbataan. Ganaafi gara maatiitti ani koronaan kun gaafa dhufu warra dammaqanii fi warra maatii keessaati takkaa wal arganii walii wajjin taanee waaqeffatanii hin beekne akka isaan walii wajjin waaqeffatanii carraa guddaa uume jedhee yaadee ture. Hin dammaqne garuu sabi keenya. Hin dammaqne waan nama ajaa'ibu keessa. Kanaaf wayiitu fayyada. An karaa koo baay'een itti fayyadame. Baay'een itti fayyadame yeroo sana walumaa gara ji'a wayii baay'ee sodaadhuma guddaa keessa turan biyyi keenya yeroo sana. Manatti galeen kadhannee walii wajjin hin kadhanne walii wajjin hin baranne nullee ani karaa kana gooftaadhaaf galanne ta'u rakkina akkasii qabu galgala nuun mana koo keessatti hin baratama yeroo hundumaa wangeela galgala yeroo hundumaa. Kun zoo miti namoonni dhufanii abbaan barbaade guddaa naa dhufu xinnaa naa dhufu taa'ee yookaan wangeela nu dubbisaa yookaan immoo taa'ee wangeela dhaggeeffata. Isaan dhaqanii rafuun hin jiru. Nu bira wanta akkasii hin jiru. Mana koo keessa wanta akkasii hin jiru gooftaa naa ulfaatu.
Garuu guyyaa guutuu fa'aa kadhanna turre. Bakka manatti gallee raawwate guyyaa guutuu kadhanna. Guyyaa guutuu itti fayyadamna turre yeroo sana manatti gallee turre waan ta'eef namoonni baay'een akkasitti fayyadaman yoo ta'e baay'ee gaarii ture. Maatii keetu diigameera waan ta'eef manatti galaati achitti sirreeffadha waan jedhe wayii tokko natti fakkaata. Ergaa wayii tokko natti fakkaata namni. Koronaan kun akkasitti fayyadaman tureni. Kanaaf waldaan kiristaanaa maatii irratti hojjechuutu isee irra jira. Kanaaf sirrii miti jarri kuni warri hiikan immoo sirrii miti yoo isheen ibidda taateyyuu hin hiikamtu haati manaa. Qaamadha kaayi qaamadha jedha amma sii galeera amma mataan kun yooma si dhukkube dhattee wallaannatta malee ofirraa kuttee hin gattu. Ofirraa kuttee jennaan jiraachuu hin dandeessu. Haadha manaaf abbaa manaa taateetta taanaan walirraa cittee jennaan jireenyi hin jiru. Jedha. Amma kanaa oli mataadha mini abbaan manaa mataadhaadha wangeef. Haati manaa mataa ishee ofirraa kuttee jiraachuu hin dandeessu abbaan manaa mataadha waan ta'eef. Ani immoo mataadhaan kophaa koo jiraachuu nan danda'a irraa citeen jiraadha yoo dhabme immoo mataanis dhannis garaagara citanii jiraachuu hin danda'u obboleessa koo hin danda'amu. Hin danda'amu. Gaa'ilachuun akkasi. Yooma hin dhukkuba ta'eyyuu mataan yooma hin dhukkuba ta'eyyuu qaamni kun amma haati manaa kanaa gadi haa jennu. Harka kana fayyaa jennu. Harki kun yoo inni madaa hin citu inuma wallaannanna malee amma ta'u taane akkuma taane wallaannanna malee citee jennaan rakkisaadha. Citee jennaan faankshiniin godhu jireenyi keenya kun. Mataan kun hin gammadu harki kun yoo inni cite. Akkasitti yaadutu dura jira. Haati manaaf abbaa mana dadhabduu haa taatu, dhukkubsattuu haa taatu, wallaaltuu haa taatu, hamtuu haa taatu. Hammeenya ishee sana karaa ittiin sirreeffannu yaaduudha malee ofirraa kun negatu hiikuu wanti jedhu sammuu keenya keessatti kun qabu. Gooftaan si haa eebbisu obboleessa koo.